السلام عليكم ومتى ببريدو كم جرتني قافية دار لي فيديو أداتي قبل سنين دير وان سنجرسيسو منا استيرسي جلا يحين منا درجات جلا منا تكيشات كوتو جرا منا سالونا خيسة جدا منا تأمسا خيسة سنين كاغرتن قلم نساء وسي أدي قفا خنان أكان أن إتي جيجيرو نسنجرسيسة جدا خيرا سالبار تين itu hin ulfaatu akka agartan amma qalama green qaba duraan adiidha fi sponjiin qaba akka agartan sponjii fuudheetiin qalama grey san keessa xiqqisho dab akkana godheetiin san booda itti wanni godha jechuudha akka agartan hedduu salphaadha garuu hedduu dizaayina bareeda bakka namuma waraqaa manarratti godhe fakkaata hunna akka agartan cinaata akka godhe namuma waraqaa irra maxxanse fakkaata qalaman fakkaatu so ammallee cinaata akkaan godhe hedduu na hafa akkana godheetiin godhe jechuudha hedduu salphaadha yaa ilaala amma gizee dhume kana fakkaata maashaallah hedduu bareedaadha waan biraaf fakkaata yaa hopefully ni jaalattan jeetiin abdii qaba khasila khalee maxxansuun irra ture garuu xiqqishoo biizii taheetiin hin dhaqqabne hedduu dhiifama so sababa sanitti arra maxxanse jechuudha hunna akka agartan meeshaa waan akka ijoolleen waan itti taphattuu fi kanan jala haayaa so san fuudheetiin akka agartan haayee waan nan barbaachisne hunda fuudheetiin firraa darbe jechuudha kana fakkaata inshallah akka agartan hamaa miti waan qallaadha akkasii qalama akkasii diiwuun sun harka nama dhukkubsa so hun easy maletti dizaayina bareedaa namaaf kenna hopefully ni jaalattan jeetiin abdii qaba yoo jaalattan akkuma beekamu like share subscribe godhuun irraanfatina hedduu galatoomaa assalaamu alaykum